Ashama harka fuune kabajamtoota qaama hooggansa mootummaa fi miti mootummaa kabajamtoota abbootii gadaa abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaa kabajamtoota atileetonni fi leenjistoonni weellistoonni fi waloon barreessaa fi seenessaa komeedii fi shubbisaa amaataraa fi buleeyyii atileetii fi artiistii duraan dursee bakki kabaja ayyaana qillee bara 2011 mana gooticha atileetii abbaa seenaa atileet Fayyisaa Leellisaatti kabajamuun nagaan geessan baga geessan anaa dhufuun jedha kanatti aansuun ani xobbeen keessan walaloo abadan biyyan diigu jedhu waanan isinii dhiyeessuuf as kanna waliin jirtan fodde televiziiniitiin kan na daawwattaniif bakka jirtanitti raadiyoon kan na caqastan hamilee fi fuula ifaannaaf simatanii akka dhandhamtan kabajaa fi jaalalaan sin gaafachaa OBN miidiyaa Oromoo bilisoome ijaaf gurra uummataa ta'ee jaalatame sagantaa seena qabeessa ta'e kanarratti na affeeruu isaatiif maqaa daa'imman Oromiyaa maraatiin onneerraan galateeffadha na waliin tura galatooma. Ashama akkam jirtu maatiin keenya martuu artiistiif atileetii abbaa gadaa fi buleeyyii qeerroof qarreen labanni beektotaa fi dureeyyii addaaf addunyaa qabdu haadaan keessan hawwata gootichi maaraatoonii fayyoon siniin booneera naaf argadhaa galata har'a guyyaan ayyaana bohaaruu fi taphachuu manni gootaa guutuudha Omas murtan unachuu weellisuu fi geeraruu koomeediidhaan bo'aaruu artiistiif atileetii beekamtoota wal baruu ayyaana dachaa ta'e kabajameera qeerroof qarreen booranaa fi baareentuun qomoon wal nu geera ayyeeka na caqasaa takkan seenaa kikaasaa bu'uura madda keenya deessee kan hunda keenya gootittii du'a moote dubartummaarraan kaasaa haadhaan irraa kan hin dhufne silaa takka illee hin jiru maaloo meena caqasaa dur bara durii bara sirni didde bara dubartummaan gadaantummaa taate bara dur badhalchuun qaanii taate dubartii dhalate nan badee gurrabbaa kobbade aataa tomaa miti bara isheen jedhamte ana kichuu miti seenaatu dubbata akka dararamte deesseen dhala namaa kan addunyaa kanaa obboleettiin dhiiraa haamti manaa jaraa intala abbaa warraa maddi dhala namaa dubartiidha malee wanti biraa jira seenaan jijjiirame dubartiin barattee mirga isheef qabsooftee bilisa of baastee seenaatti fufsiisuuf labata dhaalchisuuf bu'uura keessatti eenyummaa ishee ibsuuf durbi barattuudha achumaan barsiistuu doktaraaf paayilettii saayintistii guutuu injiinara hawwaa jeneraala raayyaa artiistiif atileetii barreessituu seenaa xiinxaltuu siyaasaa dippiloomatii alaaf geessaa gariin ministeera pireezidantii biyyaa taateen nu bulchite durbi haati kiyya ililcha warri dhiiraa ilaalchinni durii ammatti dhiyeera eeyyen itti dhiyeera lammi mana gootaa jirram goota abbaa seenaa goota maaraatoonii leenca addunyaa kanaa gudeeda Leellisaa gammachuu itti beekaa girlachuu qabsoo haqaa finiisuu fiiganii injifachuu badhaasa gadameessa addee birrituu fullaasaa kan guddifte aannaniin kan nyaachifte caccabsaa qaroo qeerroo jalduu sanyii koloneel Alamuu Qixxeessaa hayyuu ilma beekaa putataa goota arjaa abbaa firaa kan hin beekne gidiraa guddicha qomoo guddaa bakkalcha atileetii hundaa Oromiyaa gammadi gooticha maaraatoonii fayyoo baasnii qabda fayyoo qabsoon duudhaa isaa ormi kennineef akka fiisaa risaa balali'aa qabsaa qeerroo jalduu miidhama saba isaatii kan warreen gamuuf kaatu Fayyisaan Leellisaa fiigee gaafa injifatu asxaa diddaa garbummaa
Saamila harcaasa warra abbaa seera namaa warra harki dhiigaaf gumaa warra jenosaayidii warra quufne tasumaa fayyootu baase injifannoo dachaadhaan uummata addunyaatiif Olampikiitti mul'ise atileetii falmataa baasaa gumaa goototaa ijoollee shawaa lixaa qeerransa hamaa qixaa qaxalee dirree qabsoo yoommi filma qajeelchaa ichilbee qeerroo dandii abbabaan madinkeessaa balaliyaa qilleessaa fayyool madeessisaa atileetota amboo leencota almaan qomoo qabsaa qeerroo oromoo kan injifatan roorroo qaxaleewwan boqqojjii kan laaleen quufne ijji xuruu nashiif ganzabee ijji gaayyoo dibaabaa kan addunyaan miidhatuuf saffisa isaanii faana kan adii watwaachisan jecha olchan dibaabaa angafti atileetii kormeen gifti dubartii tatarsaastu qilleensa balaliitu akka jetti atileetirraa kaaste kan taate pireezidantii haadha muuxannoo gaarii mee harka shaashaa godha gootittiin abdii sabaa daraartuunis as jirti hunda keessa waamuuf nan ga'u yeroonsaa dachee gootaan guutte addunyaan faarsaa dhaloota haadha ummata guddaa biyya koo Oromiyaa saba falaasamaa yuuba qaroo addunyaa bu'uura deemokiraasii madda qaroominaa abbaa heera muudaa wiirtuu sirna gadaa ammataa sablimmii gaachana eenyummaa ijaaraa Itoophiyaa Oromoo abbaa biyyaa maaf nu diigadini maaf adda facaanaa diinnoon firate maaf shira isaa baannaa Rabbi moo namumaa kan seera jallisee jedhaa kan wajjin Rabbi moo namumaa kan seera jallisee daradan darara waaqa moo namumaa kan seera jallisee daradan darara ati keenya tokko maaltu addaan nu baasee kan kaleessa mormine lubbuu itti wareegne alaaf keessaa wal waamne kan tokkummaa buqqifne arra maaltu argame diinatti nu firoomse dhiiga keenya lolaase yoomittuu nurraa qoorse miidhaa jaarraa walii akkamiin dagannaa aarsaa qeerroof qarree maaf zeeroon baay'isnaa dudubbattee naan jedhu akkamittan callisaa na cinqaa na yaadeessa obbolaatu wal nyaataa biyya diiguudhaaf kaataa imaanaa gootaa nyaata yaalammii maaliif laaltaa boru maal na dhaalchiftaa eessumatti nagattaa artistii kalaqii tokkummaa hundeessi atileetii fiigi tokkummaa jabeessi qeerroof qarreen ka'i jaarsaaf jaartiin tumsi haadha siiqqee ka'i aangoo kee mul'isi abbaan gadaa dursi jeequmsa dhaabsisi OBN lallabii Oromoo tokkoomsi argineem Sooriyaa Yemeniif Liibiyaa eenyumaaf hin tolle nama dhume biyya maatii isin kadhannaa nu ijoolleen keessan tokkummaaf jaalala nageenya barbaannaa gargar hin bayinaa tokkummaa jabeessaa abdii nutti oraa biyya nu dhaalchisaa ijoollee abbaa gadaaf kana barbaachisa Oromoon biyya jaaree ofii deebi'een niigu nuti amma tokko taana diinni lafarra dhiisi waaqarra haa fiigu garaasaa kutatu abadan biyyan diigu galatooma. Abbaa kee yaamime maqaa isaa guutuu yaamiti. Gizaachoo Walda Tsaadiq. Obbo Gizaachoo Walda Tsaadiq barsiisaa turanii amma immoo aadaaf turizimii keessaa akka hojjetan quba qabnaa. Mee haamleedha akkuma dhaabattanitti obbo Gizaachoo garanatti nu gaggeessa. Hangafti seeneetis jirti hin beekna waan ta'eef jechaadha. Amma barattoota cimtuudha jarri lachuu jechaadha. Hangafti ishee yeroo ammaa kana mana barnootaa bultii addaa
Odaa Adaamaatti barachaa jirti barattuu kutaa 10ti qormaata biyyoolessaa fudhatti. Seenet immoo akkuma Fayyisaa baadiyyaa jalduutti barachuuf turte carraan dhaloota ishee jechaadha. Garuu dandeettii ishee kana argeet namni tokko mana barnootaa barattoota ciccimoo barsiisu qormaata isaas dandeettii isheetiin dabartee sabbata mana barnootaa intellectualitti sponsorship argattee barachaa jirti yeroo ammaa kana. Abbaan cimaa kun ijoollee kana ofii isaatii walaleessee cimsee akka of danda'an gochaa jiru kun haadha warraasaa fi ijoollee biroo dhiiseet ijoollee xiyyiitii ta'an jechuu dandeenya. Kanneen ijoollee qaruutee akkanaa barsiisuudhaaf jedhee Seenet wajjin maatii dhiiseet sabbata jiraachaa jira jechaadha yeroo ammaa kana. Gizaachoon egaa yoltajjii waggaa 4 OBN tu qilleensatti sin baase yeroo jalqabaatiif nan yaadadha waan ta'eef ijoollee hedduu wajjin ta'e amma Seenet wajjin si argine malee gaaf tokko garuu akka dubbatu si taasisnee hin beeknu nullee har'a garuu maaliif jedheen ofuma kiyyaa yaadee gidduutti kutee seene waan ta'eef mee ijoollee kana akkamitti qaraa jirta maatiin osoo akkam godhee milkeessuu danda'a ijoolleen sun gargaarsa dhabdee akka bittiin noofte waan an beekufan. Tole ijoolleen inni duraa inni jalqabaa ijoollee kallattii kan qabsiisu fakkeenya kan ta'uuf maatii taanetti ollaa naannoo uummata maatiin garuu isa bu'uuraati. Ijoolleen akka abaaboo mana keessaa gara kallattii qaban sanatti deemti waan ta'eef maatiin fakkeenyummaa guddaadhaan jaalala kenneefi yeroo kenneefi amuun fedhallee jireenyi nuun guutu ta'us ijoollee keenyaaf boru egeree isaanii tolchuudhaaf arra maatiin irratti hojjechuu waan qabnuuf dhala keenya caales kan jaalan biyya kanaafis dhiisnee kan dabarru maatii ijoollee waan ta'aniif maatiin ijoollee isaaniitiif yeroo isaanii kennanii waan beekan waan qaban waan biyyi qabdu golli biyyaa waan nama dhaalchiste inni xinnoo beeku maatii isaatti ijoollee isaatti yoo kenne ijoolleen sana fudhattee baatee gara kamiinu eessumattuu ga'uu hin dandeessin jedha. Mee obbo Dibaabaa Qananii irraan atileetii Shammojaa Oromoo fi biyyaaf kennan. Seenet booda immoo kan biraa jirti moo? Eeyyeen Seenet booda isheen xiqqoo hin jirti amma waggaa 2 keessa jirti. Kanaafuu gaafa afaan hiikkattu qilleensa irratti eegna jechaadha isheellee obbo Gizaachoos Seenetis sirriitti haamleedhaan iddoo isaaniitti nuus madda ulfaadha.